qaama sirrii ilaallatutti gartee qaamni ilaallatutti siqee seeraan qulqullaa. Kanaan alatti ammoo garuu warri gartee hawaasa keenya gartee fakkeenyaaf wanti taatee gartee bakka taate hin beenye eenyurra akka taate hin beenye hawaasa burjaajessuun sababa isiin gartee hijaaba uffattee rukutamtee jedhanii abaaruudhaan duratti bakka itti rukutamtee fi eenyuun akka rukutamtee fi poolisii eenyuun akka rukutamtee qulqulleeffachuun dura jira. Yeroo qulqulleeffatetti yoo hawaasni gartee sagalee naataa jedhanii bakka waamichi taasifameen alatti mootummaan keenya waan murtee mootummaan keenya itti kennuu fi majlisni gartee uummanni gartee manni amantii kennu dhageeffannee yoo gartee adabni isaa kun gartee xiqqaate sagalee adabni kun gartee isaan malu maaliif akkana tahaa jennee sagaleen keenya ba'uu qaba. Kanaan alatti hawaasa keenya dagootanii mootummaadhaan hawaasa keenya walafaan kahanii miidhaa hawaasa keenya irraan gahantu gartee asii mana fakkaataa wartee diina yaada diinaa ka gartee uummata keenya mootummaa walafaan kahinsaa taasifame natti fakkaata. Kanaafuu wanni kun qulqullaa'ee kutaa tam keessatti ganda kam keessatti akka ta'e qulqullaa'ee erga qulqullaa'ee booda murtee gartee isa kanatti kan dhaggeeffatu nurra jiraata. Kanaan alatti gartee rukutamtuu qabdu rukutamuu qabdiin hojii gartee wanta irra rukutame innis gartee fakkeenyaaf yakkamaan kun yaada isaa dhiyeeffata. Yaada isaa dhiyeeffataniiti gartee wanni isiin tunis amma yakkamtuun tunis maaliif akka rukutamte sababan gartee hijaaba isiin uffattee fakkamatti nagaallaa tilmaama yaada sammuu keenyaa haadnee ajandaa godhannee haasa'uun nurra jiraata. Kanaafuu waan jarraan haa kennitaniif galatoon godhaa. Ayyee ulfaadhu meeshee tokko tabtaaf godhaa tabtaaf godha. Saba kootiif kan jettu dubbadhu carraan keedha. Waa'ee tampa fa'aan carraa daqiiqaa tokko naa laala. Si fuuldura jira. Anatti si mana dursana fakkaate. Sabaa si fuuldura jira. Nagaa keessan akkam jiru fayyaadhaa isin jiraan jechuun nagaa keessaa. Jirra. Amma waa'een obboleettii kennaa fi obboleettii kenna itti tume kana wanni haasaa jirru. Akkasiin namni tokko yoo seera katabsu taate seerri mataa ofii qaba seera mataa ofii qabaa seera ittiin bulmaata ofii waan qabuuf namni tokko yoo seera cabse yookaan dhuunfa ofiitiin akkasitti rukutee caccabsee darbuu qabu innillee dogongoree jira isillee yoo ka dogongortee waan kana gootu taate seeratti dhiyeessee seerri firdii isaa yoo itti kenne gaariirra kun waan baay'ee irratti haasa'anii dubbatanillee hin jiru natti fakkaata. Innis seera waan cabseef innis seera cabsee jira. Kanaafuyyuu kun immoo akkanatti caccabsuun isaatiif baay'ee namatti nama gaddisiisa. Biyya keenya keessatti hundeessanii waan jiru hundaayyuu. Kana qofaa miti osoo biyyoon waan qarrafamee gadhiifamu taate biyyattiin neettara keessatti wanta dhala namarratti dalagame dalagama jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisan garuu yoo akka biyyatti ilaalee ka guyyaa akka rifate ilaalee boo akka dubaratti yoo isin yookaan rakkattii taati gocha kana ka goote jedheeti baay'ee tokko argee nam boo'ee ni jedhe ergasii mootuyyuu mormitee hundaayyuu nan sabasabee bakka ishee akka taate gama naannoo sana hundaayyuu hundaa gaafadhu akkas akkasitti jedhanii amantaa keenyaan alaa uffanni kunillee uffatte rakkattee uffatte ta'a. Badiin isillee balleessee innillee balleesseera. Seerummaan osoo gaafatanii mootummaa kenna keessatti naannoo kanatti garuu baay'ee yoo laallu rukuttamaan baay'ee ijoolleen dhufe. Ima rukutu baay'ee isaan ta'an naannoo kamarra yoo deemnu laallu finfinnee keessatti ilaalla bakka baay'eetti yoo laallu rukuttaan kun namni kun hagamsatti haa jiruudha. Isaanillee imatumanii bakka baay'ee tokko nama rakkisa namatti ulfaata bakka namni keenyallee namarraan dhaga'u isaanillee tumanii baay'ee namatti ulfaata garuu kun ani seerummaan akkaataa itti murteessu kana seerummaan murteessee kan hidhamullee hidhame. Waan inni nuti hubachiisuu qabu jara keenya irra deddeebitanii wanti kun haaraa nutti hin ta'u. Impaayirra afaan qawween dhufe tokko afaan qawween ijaaramu jedhe isaan seera kabachiisuudhaa fi dhadhaas hin dibane obboleesso. Qalamaan dhufan sitti hin fakkaatin. Qalamarra qalamaan dhufee haala dimokiraasiitiin uummata tokkoomsee mirga uummataa eegu sitti hin fakkaatin. Waa'ee poolisii Oromiyaa ani isinitti himu hundi keessan hin beektu kan hin garafamin hin jiru. Si galee yoo jiraates immoo
isaa waan xiqqoo irratti siree buusan waan xiqqoo si argatanii jennaan kanuma siree buusan. Digalee inni lammataa nama qabame mana hidhaa keessa jiru iyyuu nama qabame mana hidhaa keessa jiru akka seeraa jira misila namni mana hidhaa jiru reebamu qaba akka seeraatti namni mana hidhaa jiru reebamu garuu isaan mana hidhaa seensisanii jismi isaa itti jijjiiranii ilkaan irraa yaasanii bifa jijjiiranii gadi baasaa jiranii wanni kun akkamitti karaa jirudha. Kunimmoo yakka dalagde yakka keessaa iyyuu tokko dubartii taatee hatte lammataa amantaa muslimaa balleessuuf ijaabaa akkasitti godhattee haatuunsee yakka lammataadha. Digalee nama akkasii yoo argan egaa jarri ni suure silayyuu jarri eenyuun rukunnu jedhu. Warri sababa barbaadu kun sababa barbaadu kanaaf sababa argatan waan akkasiyyuu jaallatu laal caammaa isaanii sii leeffatu kanatti. Digalee maaliif haa tuuratte sen warri maaliif rukutti jettanii see maaliif hattiin jettanii ishirki hatti miskiinummaa isheetiin amantaa maseetii qabatte maal akka hin hatin akkaawuntii bee gargaarraa akkaawuntiin baafamee fi narra kadhee sagalee kan nagamaa yeroo tokko bee jaarraa naa kennu dubbadde wanti jechuu barbaadu yoo bakka ilma namaa waan ta'eef ishiin tuni gama kiyyatti wanti mormoo barbaadu tumamuun qabdu seera jechuun dambii ittiin bulmaataa jira. Akka seera dimokiraasii seerri tumameera akka biyya keenyaa hin ta'in akka ilaalla jechuun akka biyya keenyaa ilaallu akka seeraa kan akka addunyaa miti qabanticha addunyaa keessa miti bara biyya keenya keessa haala seera addunyaa jechuun dongora hin hatallee dongora kanaa oluu raawwachuun ni danda'a gindammoo dambii seeraa jira haala ittiin bulmaataa jira silaa namni kun seeratti dhiyaatee erga badii fi seera duratti waan balleesse kana fudhachuu qaba malee tumaa yookiin ammoo uleen nama tumuun ammoo seerri akkasitti namaa eeyyamullee jiraanatti fakkaanne kanaafuu akka seera biyya keenyaatti garuu wanti jechuu barbaadu isiin erga balleessitee seera duratti gaafatamuu qabdi garuu inni ishii tume sun illee gaafatamuu qaba jedha akka ofii kiyyaa yaaduttan gindammoo akkana gara biyya keenyaa yoo as deebine immoo yoo bakka kuni akka caarraa ta'eeti waraabamuu danda'a malee kanaa olii wanta baay'eetu raawwatamaa oola. Kanamsee nama waan baay'eetu ta'aa oola waan ta'eef kanaaf garuu isiin dubara haadha ta'een namara dongoruu malti garuu dongoraaf ammoo yakka isiitiif ammoo seera gaafata gindammoo ishiin tun haa amantii keenyallee haa taatu amantiin biroollee haa taatu garuu akkasitti tumamuu hin qabdu jechuu barbaadeetan guddaa miti. Galatoomii.